Oduuwwan maddeen alaatti qabannetti hundarbu Arsenaal tapha Newcastle United injifateen ga'umsa taphattoota isaatti boonuu Mikel Arteetaan himee jira. Leenjisaan Newcastle United Eddie Howe haala kanaan mo'amuu isaanitti akka gaddan dubbatanii jiru. Aston Villaanis injifannoo jalqabaa barichaa galmeesseera. Abbabaa Lamaayyoo. Amongst the subs, former Arsenal player Joe Willock, who will hope to play some part. The strength of Arsenal's bench really emphasises. Barakuma lama fi digdami tokko Arsenal leenjisaa kubbaa dhaabbatee Nicolas Jove erga qacaree booda waggoota afran darban rukuttaa rogaarraa goolii hedduu kilaboota irratti galchuun kan isaan gituun jiru. Bara dorgommii 2023-24 eegalee Arsenal rukuttaa rogaarraa qofa gooliiwwan 36 kilaboota irratti galchuun kilaboota liigichaaf yaaddoo erga ta'e waggoonni lakkaa'amaniiru. Premier League England torbee jaffaan kaleessa gara St James Park kan malee Arsenal deeqaa xumuraratti goolii lama galcheen 2-1 Newcastle United injifachuun garaagarummaa Liverpool waliin qabu gara qabxii lamaatti dhibbisuun gara sadarkaa lammaffaatti deebi'e. Taphichaan leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan sarratti isaarratti William Saliba osoo jiru Christian Mosquera filannoo jalqabaan fayyadamuu isaa namoota hedduu irratti gaaffii uume. Daqiiqaa 5ffaarratti Arsenal gama Eberiche Ezen goolii galchuuf dhiibbaa uumuu eegale. Daqiiqaa 14ffaatti Arsenal balleessaa Victor Gyökeres irratti raawwatameen rukuttaa penaltii argate. Booda rabbaan murtee taphichaa VAR ilaaluun murtee jalqabaa haquun penaltiin kennisiisu jedhan. Sababni ammoo goolii eegaan Newcastle United Nick Pope jalqaba kubbaa tuquu isaatiin balleessaa hin raawwanne jedhame. Bukayo Saka fi Eberiche Eze kubbaa gara gooliitti yaalan taphichaan ga'umsa gaarii mul'isaa kan ture goolii eegaan Newcastle United Nick Pope jalaa deebise. Leandro Trossard kubbaa Declan Rice mijeesseef goolii galchuuf yaaliin taasisee sibiila gooliitu jalaa deebise. Deeqaa 32ffaatti Christian Mosquera kubbaa gara duubaatti deebisuun goolii Arsenal David Rayaaf kennuuf yaalee gara alaatti bahuun Newcastle United rukuttaa rogaa argate. Sandro Tonali fi Anthony Gordon rukuttaa rogaa chumatti eegaluun Tonaliin kubbaa qilleensa gara sirra penaltii Arsenal keessatti dhiite meetira 1 fi saantimeetira 98 kan dheeratu Nick Voltmad addaanitti bu'uun goolii galchuun Newcastle United dursa qabachiise. Dangerous swing on that, he's up and he's in. Nick Voltmad. Lammiin German Voltmad taphoota Premier League England sadiin goolii lama Newcastle Unitediif galche. Arteetaan boqonnaa deebii Mosquera baasuun Saliba galche. Daqiiqaa 59ffaarratti Martin Zubimendi kubbaa qilleensa dabarsee mijeesseef Julian Timber kubbaa addaanitti bu'uun gara gooliitti yaalee Nick Pope jalaa deebisuun ga'umsa gaariin itti hufe. Hanga taphni xumuramuuf daqiiqaan 6 Newcastle United goolii 1-0 Arsenal dursaa ture. Kaleessas Mikel Arteetaan boqonnaa deebii jijjiirraa taphattoota raawwateen taphicha jijjiiruun mirgaan gale. Gabriel Martinelli, Mikel Merino, Martin Odegaard fi Lewis Skelly erga gara dirree seenanii booda Arsenal goolii lama Newcastle United irratti galche. Daqiiqaa 84ffaatti Mikel Merino kubbaa Declan Rice qilleensa dabarsee kenneef addaanitti bu'uun goolii qixxeessitu Arsenal galchuun taphattoota kilabichaa gara taphaatti deebise. Declan Rice, flick on headers, brilliant and it's in! Arsenal score, Mikel Merino! Goolii kana booda Antonio Elanga kubbaa gara gooliitti yaalee Gabriel Magalhaes kubbaa harkaan tuquu isaatiin taphattoonni fi miseensonni leenjistoota Newcastle United rukuttaa penaltii jechuun abbaa murtee gaafataniiru. Taatee kana VAR erga ilaalee booda taphataan Arsenal Magalhaes kallattiidhaan kubbaa harkaan hin tuqne jedhe. Kubbaa Antoniin gara gooliitti dhiitee jalqaba miila Magalhaes tuquun ittaan sun harkaan waan tuqeef penaltii miti jedhame. Sa'aatiin idilee xumuramee daqiiqaa qisaasee 8 kennameen 96ffaarratti Martin Odegaard rukuttaa rogaarraa kubbaa dhiitee rogarraa goolii galchuu kan adeeffate Gabriel Magalhaes addaanitti bu'uun goolii injifannoo Arsenal galchuun The Gunners 2-1 injifate. And it's a header by Gabriel! And Arsenal have done it in the 96th minute! Tapha kaleessaan gooliiwwan sadan galan hunduu ka'umsi isaanii rukuttaa rogaarraayi. Arsenal bara dorgommii 2023-24 eegalee rukuttaa rogaarraa qofa goolii 36 galchuun sadarkaa tokkoffaan yoo dursu kilaba sadarkaa lammaffaarratti argamu goolii 15 caala. Ga'umsa taphattoota kootti hedduu booneera kan jedhe leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan injifachuun nuuf mala jedhe. Kan Newcastle United Eddie Howe daqiiqaa xumuraatti haala kanaan mo'amuun dhukkubbiin isaa baay'ee cimaadha jedhe. Injifannoon kun Arsenal fi leenjisaa kilabichaa Mikel Arteetaan
deeggartootaaf injifannoo guddaadha jedhe xiinxalaan Sky Sport Gary Neville. Kaleessuma Aston Villaan Villa Parkitti goolii 3-1 Fulham injifachuun barichaan injifannoo jalqabaa galmeessise. Daqiiqaa sadaffaatti Raul Jimenez goolii galchuun Fulham dursa qabachiise. Oli Watkins, John McGinn fi Emi Buendia wal duraa duubaan goolii galchaniin Aston Villaan booda ka'uun injifate. Watkins daqiiqaa 7 booda liigichaan goolii isaa jalqabaa lakkoofsise. Again, and travelling with it, magnificent! Premier League England Liverpool bara dorgommii kana yeroo jalqabaatiif mo'amee jira. Leenjisaan Liverpool Arne Slot injifannoon Crystal Palace isaan irratti galmeesse kilabichaaf qabxii 3 argachuun ni malaaf jedhanii jiru. Misbaawuddin Shifaa oduu kana bal'inaan isinitti hima. Held in by Lerma, good trajectory on that. Hughes, it's Nketiah! Champions Premier League England Liverpool yeroo jalqabaatiif mo'amee taphoota shanan liigichaa walitti injifachuun imala kan ture Liverpool sanbata Crystal Palacein goolii 2-1 mo'amee. Crystal Palace bara dorgommii kana liigichaan kilaba hin mo'amneedha. Arsenal fi Newcastle dabalatee taphoota liigichaa shanan kan injifate zarees Liverpool gara Selhurst Parkitti malee Crystal Palace farka kennate. Crystal Palace taphichaan boqonnaa dura kubbaa to'achuu fi yaalii goolii kallattii eeggate uumuun olaantummaa fudhate. Goolii Ismail Assar galcheen dursuu eegale. Boqonnaa deebii Liverpool fooyya'insa mul'isuun taphachaa ture. Keessattuu Cody Gakpo, Frimpong fi Federico Chiesa jijjiiramanii erga seenan Liverpool yaalii gooliin caalmaa akka fudhatu isa gargaare. Bara kana waancaa Community Shield irratti Crystal Palacein kan mo'ame Liverpool akkuma adeeffate daqiiqaadhuma 87 irratti goolii Federico Chiesa galcheen qixxaachuun abdii horate. Waancaa FA England kan fudhatee fi taphoota 17 darbaniif kan hin mo'amin Crystal Palace goolii daqiiqaa 97 irratti Eddie Nketiah galcheen 2-1 injifachuun injifannoo Liverpool dhaabuun kan ofiifsise. Crystal Palace dorgommii hundumaan taphoota 18 darbeef hin mo'amne. Crystal Palace injifannoon isaaf malaa kan jedhan leenjisaan Liverpool Arne Slot boqonnaa dura Palace olaantummaa akkuma fudhateen goolii tokko qofa galchuun carraa nuuf kennee jedhan. Darbee kubbaa dhaabbateerraa goolii muraasa keessummeessaa turre. Bara kana garuu kan sanbataa dabalatee goolii hedduu keessummeessine jechuun Slot rakkoo isaanii ifatti himanii jiru. The other end of the field, it's Igor Thiago with no flag at this stage. Sanbatuma Manchester United gara Brentford maluun goolii 3-1 mo'ame. Kilaboota Manchester United irratti milkii gaarii qaban keessaa tokko kan ta'e Brentford goolii 2 Igor Thiago fi Matthias Jensen galchaniin injifate. Ganna kana Manchester Unitedin kan dabalame Benjamin Sheshko daqiiqaa 26 irratti goolii Unitedin gara taphaatti deebistee galchus daqiiqaa 76 irratti penaltii Manchester United argate fashaleessuun dursaan taphattoota Bruno Fernandes kilabicha keessa harka qaba. Manchester United Ruben Amorim leenjaa taphoota 2 walitti aansuun injifachuuf hin dandeenye. Leenjisichi taphoota 33 irraa qabxii 34 qofas walitti qabate. Goolii 53 keessummeessee jira. Qeeqni ogeeyyii kubbaa miilaa ga'umsa garee Ruben Amorim irratti baay'atees jira. Tooftaan taphaa leenjisichi fayyadaman isaaniif bu'aa fidaa hin jiru jechuunis komatan. Ruben Amorim injifachuu akka barbaadan ibsanii garuu taphicha to'achuu akka hin dandeenye himan. Mo'amuun ulfaataadha ammas waa'ee tapha itti aanuuf yaaduu qabnaa jedhan. And again with many bodies forward here, in comes the cross, they've got their equaliser. Sanbatuma Stamford Bridge Chelsea Brightonin simatee goolii 3-1 mo'ame. Torbee shanaffaa liigichaan tapha Manchester Unitedin mo'aman irratti goolii eegaa isaanii Sanchez sanbata taphataa iddoo ittisaa Trevor Chalobah kaardii diimaadhaan kan dhabe Chelsean namusa taphattoota isaa kanaan gatii kaffalaa jira. Goolii Enzo Fernandez galcheen 1-0 dursaa boqonnaaf kan bahe Chelsean daqiiqaa 53 irratti Chalobah kaardii diimaadhaan dirree erga bahe booda seenaan taphichaa jijjiirame. Taphichaan Daanii Welbeek goolii 2 yoo galchuu Maxim Disciple goolii 1 dabaleen Brighton 3-1 injifate. Leenjisaan Chelsea Enzo Marescaan taphicha to'achuun taphachaa akka turan himaniin carraan injifannoo isaan biraa akka turtes dubbatanii garuu hanqinuma keenyaan kaardii diimaa ilaallee jirra.
qabxiin taphichaas jijjiirame jechuun ibsaniim. Sanbatuma Itaadit Burnleen kan simate Manchester Cityin goolii 5-0 mo'ate. Injifannoon baricha kan eeggalan Pep Guardiolaan taphoota lama Tottenham fi Brighton erga mo'amanii booda walitti aansuun taphoota 5 dorgommiilee hundumaan injifataniim. Dhibbeentaa 68 taphicha kan to'ate Manchester Cityin goolii 2 taphataan Burnlee Maxim Steve goolii garee ofirratti galcheefim goolii 2 Haaland tokko Matthias Nunes galchaniin walumatti 5-1 mo'ate. Premier League Englandin sanbatuma Tottenham fi Wolves tokko qixa bahaniim. Ligicha Liverpool qabxii 15 yoo dursu Arsenal 13 taana. Bara kanaa kan hin mo'amin Crystal Palace qabxii 12 sadaffaarratti argama. Held in by Lerma, good trajectory on that. Hughes, it's Nketiah! Saaviniyoon waliigaltee Manchester City waliin qabu dheeressuuf ture jedhe. Taphataan sarara fuulduraa lammii Biraazil Saaviniyoon waliigaltee waggaa 6 hanga bara 2031tti Manchester City waliin isa tursiisu dheeressuuf akka waliigale Goal.com gabaase. Hagayya bara 2024 Manchester Cityf kan mallatteesse Saaviniyoon waliigaltee waggaa 4 hamma bara 2029 kilabicha waliin isa tursiisu qaba. Ta'us waliigaltee haaraa dabalachuuf tole kan jedhe Saaviniyoon fedhii kilaboonni biroo isa mallatteeffachuuf taasisaa turan jalaa fashalaa'ee jira. Kilabiin kaaba London Tottenham Hotspur waqtii jijjiirraa ganna darbeetiin taphataa umurii 21 kana mallatteessuuf yaalii gochaa turuun isaanii yaadatama. La Liga Spain Barcelona Real Sociedad injifachuun liigicha dursoo eegale. Atletico Madrid waggoota 75 booda Real Madrid irratti goolii 5 galchuun injifatee jira. Dassaan sirna dabalata isaa qindeesse. The added incentive of course knowing that if they win today they will go top of the table. La Liga Spain torbee torbaffaan Barcelonaan durfamurraa ka'uun goolii 2-1 Real Sociedad injifachuun liigicha dursuu eegale. Istaadiyeemii Olympic Luis Companiitti Real Sociedad daqiiqaa 31ffaattiin goolii Alvaro Odriozola galcheen dursee ture. Daqiiqaa 43ffaattiin kubbaa Marcus Rashford rogarraa dhiiteen Julius Koundé galchuu yoo walqixxeessu daqiiqaa 59ffaatti Robert Lewandowskiin goolii injifannoo warra Kaataalaan mirkaneesse galchee. Lewandowskiin barana liigichaan goolii saarfaffaa galchee. Sababa miidhamaan taphoota 4 darban irrattiin kan hin hirmaatiin Laamiin Yaamaal jijjiiramee seenee goolii Lewandowskiin galchee mijeesseera. Shaampiyooniin dorgommichaa Barcelonaan taphoota La Ligaa 7 keessaa 6 injifachuun qabxii tokko Real Madrid caalee gubbee liigichaarra taa'eera. Qabxiin kun tapha Champions League kilaboota Awurooppaa roobii dhufu Paris Saint-Germain waliin taphatuuf seessituu taa'aaf eegama. Kilabichi bara dorgommii kana durfamurraa ka'uun qabxii 9 argachuun kilaboota liigichaa hundaa caalaa rikeerdii gaarii qaba. Kaleessuma Sevillaa 1-0 Rayo Vallecano, Real Betis 2-0 Osasuna, Elche 2-1 Celta Vigo mo'an. Welcome to the capital of Spain. Welcome to the Madrid derby. Sanbata Istaadiyeemii Metropolitaanottiin darbii Madridiin Atletico Madrid seenaa waggaa 75 ture jijjiiruun goolii 5-2 Real Madrid injifate. Xavi Alonsoon kan leenji'u Real Madrid taphoota La Ligaa 6 darban walitti aansee injifachuun imalli taasisaa ture. Kilaba ollaa isaatiin jalaa dhaabbateera. Robin Lee Normandii fi Alexander Sorloth Atleticof Kylian Mbappé fi Arda Güler Real Madridiif goolii galchaniin goolii 2 qixaan boqonnaa bahanii. Boqonnaa deebii taphattoonni Real Madrid saffisa taphattoota Atletico Madrid dandamachuun itti ulfaate. Julian Alvarez rukuttaa dabbii fi peenaaliitiirraa goolii 2 Antoine Griezmann tokko galchuun Atletico Madrid bara 1950 goolii 6-3 erga injifateen booda yeroo duraatiif goolii 5 Real Madrid irratti galchee. Fourth for Atleti. Julian with a piece of genius. Real Madrid erga bara 2018 Barcelonaadhaan 5-1 mo'ames yeroo duraatiif gooliin 5 irratti galee. Taphichaan Kylian Mbappeen liigichaan goolii isaa 8ffaa galcheera. Jude Bellingham erga ganna darbee gateettii isaa miidhamee yeroo jalqabaaf tapha kana irratti hirmaatus dhiibbaa uumuu hin dandeenye. Leenjisaan Real Madrid Xavi Alonsoon dhiibbaa uumnee taphachuu hin dandeenye. Mo'amuun nuuf malaa deeggartoota dhiifaman gaafadha jedhee. Sanbatuma Villarreal Athletic Bilbao
Maayorkaan Alaabees goolii 1-0 yoo mo'an Etaafeen Leevaantee waliin goolii 1 qixa bahe. Har'a Vaalenshaan Real Ovidio waliin ni taphata. Into space, Kylian Mbappé! He needs so little to score. Real Madrid taphattoonni sarartisaa jalaa miidhamuun yaaddootti uume. Daanii Kaarvaal tapha darbii Madrid sanbata darbe Atleetiikoo Madrid mo'aman irratti miila mirga isaa miidhamuun daqiiqaa 59 irratti jijjiiramee dirreerraa bahe. Miidhamni dursaa taphattootaa fi taphataa sarartisa mirgaa kilabichaa Daanii Kaarvaal mudate kun yoo xiqqaate ji'a tokkoof tapharraa isa fageessaa jedhame. Kun ammoo Real Madrid dorgommii biyya keessaa fi Awurooppaa hedduu isaa eeggachaa jiruuf taphattoota iddoo wal fakkaataatti taphatan dhabuun yaaddoo jabaa uumeera. Trent Alexander-Arnold dursee miidhame isa mudateen torbee sadiif dirreerraa fagaata jedhame. Real Madrid iddoo isaa Federico Valverde fi Raul Asensio keessaa taphataa tokkotti fayyadamuuf dirqamuu mala. Daanii Kaarvaal fi Trent Alexander-Arnold tapha El Clasico Barcelona waliin qabanii fi Champions League Juventus waliin taphatan dabalatee taphoonni 5 jala darba jedhamee eegama. AC Milan Napoli injifachuun dursummaa Serie Italiitti dhufe. Taphoota lama walitti aansee qixa kan bahe Juventus carraa liigicha dursuuf qabu osoo hin fayyadamin hafee jira. Abdurrahman Amin. Rolled across Salamakers! Seeriyaa Itaalii torbee shanaffaan kaleessa dirree isaa Saansirotti dursaa liigichaa Naapoolii kan simate AC Milan goolii 2-1 injifachuun dursummaa liigichaa irraa fudhateera. AC Milan goolii 2 boqonnaa dura Alexis Salamakers fi Christian Pulisic galchaniin 2-0 dursaa boqonnaa bahe. Boqonnaa deebii daqiiqaa 57ffaa irratti ammoo Parvis Istupina balleessaa Giovanni Lorenzo irratti raawwateen abbaan murtee taphichaa VAR ilaaluun kaardii diimaadhaan dirreedhaa bahe. Naapooliin balleessaa kanaan peenaalitii yoo kennamtuuf Kevin De Bruyne'n peenaaliticha galchuun kilabichi abdii itti horuus sanbooda goolii biroo dabaluu hin dandeenye. Taphaniinsaa kan mo'ame gareen Massimiliano Allegriin leenjii AC Milan qabxii 12 wal qixa qabaatanis tapha kaleessaa waan injifateef garaagarummaa gooliitiin caaluun dursummaa liigichaa torbee 4f Naapoolii harka ture irraa fudhateera. Shaampiyooniin liigichaa Naapooliin injifannoo 100% itti fufsiisaaf tures AC Milaniin harkaa fashalaa'e. Kaleessuma Roomaan Helaas Veroonaa injifachuun qabxii isaa dursitoota liigichaatti qixxeesseera. Artam Dovbaayikii fi Maatiyaas Sulee goolii 2 Roomaan qabxii 3 milkeeffatee taphattoota galchanidha. Bara kana torbee tokko keessatti taphoota 3 fi sanaa ol taphachaa jirra kan jedhan leenjisaan Roomaa Gianpiero Gasperiiniin taphattoonni hedduus nurraa miidhamaniiru kun ammoo qormaata jabaadha jedhan. Kunis ta'ee taphootarraa qabxii nu barbaachisu argachuuf maloota garaagaraa fayyadamnee milkeessaa jirra jedhaniiru. Paawuloo Zaaneetiitiin kan leenjuu Helaas Veroonaan ammoo taphoota 5 irraa qabxii 3 walitti qabachuun sadarkaa 16ffaa irra jira. Saasulloon 3-1 Udiniizee yoo injifatu Bolonyaa fi Liicheen goolii 2 qixa. Piisaa fi Fiyorentinaan goolii malee qixaan xumuraniiru. Sanbata Inter Miilaan dirree isaatiin alaa Kaaglaarii goolii 2-0 injifate. Laawtaaroo Maartineezii fi Firaansiskoo Esposito goolii 2 injifannoo Inter Miilaaniif galchaniiru. Qabxii 9 sadarkaa 5ffaa irra kan jiru Inter Miilaan dursaa liigichaa AC Milaaniin qabxii 3 qofaan caalame. Sanbatuma Juventus Aliyaanzitti Atalantaa simachuun goolii 1 qixaan xumurani. Caalmaa taphaa harka 67 kan fudhate Juventus kubbaa kallattii goolii eeggatan 10 yaale keessaa 1 qofa yoo galchuu Atalantaan ammoo 2 yaalee 1 galcheera. Juventus tapha kana qixa bahuu isaatiin carraa liigicha qabxii 13 dursuuf qabuuf jalaa fashaleesse. Koomoon Kirimoneesee waliin tapha biroo sanbata goolii 1 qixaan xumuramedha. This is Sulemana, still Sulemana, going one way and then the other. Sulemana! Magnificent goal! The celebration is just as good from Kamaldeen. Bundesliga Germaniin Borussia Dortmund injifannoo afuraffaa walitti aansuun yoo galmeessu Harry Kane goolii 100ffaa isaa Bayern Munichiif lakkoofsee jira. Kun ammoo tapha muraasaan goolii hedduu lakkoofsee isaa taasisaa. Oduu kana Abubakar Abdallaa isinitti himaan gama kootiin xumuree jira. Olmaa gaarii qabaadha. Lots of space here for Luis Diaz and Kane! Harry Kane reaches 100 goals for Bayern
Bundesliga Jarmaniin Bayern Munich fi Borussia Dortmund osoo hin mo'atamin imala isaanii yoo itti fufan kaleessa Stuttgart durfamurraa ka'uudhaan Koolonyi injifateera. Torbee shanaffaa liigichaatiin kaleessa Stuttgart gara Koolonyi malee 2-1 injifachuun taphoota lama walitti aansuudhaan mo'ate. Jaakob Kaaminis daqiiqaa afuraffaatti goolii galcheen Koolonyi dursuu eegale. Ermaandi Dimrovic penaalitiin goolii qixxeessituu erga galcheen booda taphataan ittisaa lammii Jarmanii Fagnoomaan goolii injifannoo Stuttgartiif galche. Chaampiyoonni waancaa kilaboota Jarmanii Stuttgart dorgommii hundumaa taphoota 5 keessaa kan jalqabaa 3 injifatamus amma taphoota 3 walitti aansuudhaan injifachuudhaan gara ga'umsaatti deebi'eera. Freiburg dirree isaatti Hoffenheim tapha simateen tokko qixaan xumure. Kaablar Freiburgiif Sneek Aslaan Hoffenheimiif gooliiwwan galchaniiru. Kaleessuma taphni Union Berlin fi Hamburg goolii malee qixaan xumurame. Sanbata Borussia Dortmund dirreen alatti Mainz waliin murkii taasee 2-0 mo'achuun barana taphoota liigichaa 4 walitti aansuudhaan injifate. Daniel Svensson fi Karim Adeyemi gooliiwwan injifannoo Dortmundiif galchaniiru. Niko Kovacin kan leenjii Dortmund qabxii lamaan Bayern Munichiin caalamee lammaffaarra jira. Leenjichis tapha sanbataatiin Karim Adeyemin ga'umsa gaarii mul'isaa turuu isaa dubbatanii. Tapha kanarratti lammiin Giinii Guraasiin miidhama isa mudateen dirree ba'uu isaatiin taphni Champions League torbaan kana keessa kilabichi taphatu akka jala darbutu himame. Bayern Leverkusen immoo 2-1 Saint Pauli yoo injifatu RB Leipzigis taphoota 4 walitti aansuudhaan injifateera. Tapha goolii 10 keessummeessin Borussia Mönchengladbach Freiburg simatee 4 mo'ate. Jimaata Chaampiyoonii liigichaa Bayern Munich goolii 4-0dhaan Werder Bremen tapha mo'ateen goolii 2 kan galche Harry Kane Chaampiyoonii Jarman Bayern Munich keessatti goolii 100ffaa galchuu isaati. Redemption. Liigi Firaansiinis kaleessa morkiin Olympic Lyonnii fi Lille injifannoo Lyon 1-0dhaan xumurame. Kana darbee Liverpool irraa kilabichatti kan dabalame Tyler Marton goolii injifannoo garee Paulo Fonsecaaf galcheera. Kilabichi taphoota 6 keessaa 5ffaa mo'achuu isaati. Lyon qabxii 15 PSG waliin qixxaachuudhaan garaagarummaa gooliitiin caalamee lammaffaarra jira. Lille immoo taphoota 2 walitti aansuudhaan injifatamuu isaatiin sadarkaa 10ffaatti gadi siqe. Nice Paris waliin tokko qixaan yoo xumuru Metz di Herve waliin goolii malee qixaan xumure. PSG'n sanbata Auxerre 2-0dhaan mo'achuudhaan bara kana taphoota 5 injifateera. Monacoon Lorient simatee 3-1 mo'atame. Luca Beraldo, terrific glancing header for his